jaartii hilma guddifachaa ergani dhimmatti bahee dhiise isa yorgani tuffatee dhiise fuudhachaa jira. Haadha ilmoo ta'uu fi dandeessi niitii taatee fi niitii taate dabartee haadha ilmaanii ta'uu fi dandeessi. Qaban ijoolleen qaban jarri lamaan. Imbeenu karaa garraa deebisa eeyyamamaa dhannaan eeyyamamaa miti jettanii quraana mukkudaa jirtu sinama. Tootee dhiisikaa imbeektootee dhiisela waan tokko adda si baasalaan niitii guddifachaa jechuun niitiidhuma waliin jiran tokko niitii guddifachaa dhaqxee jalaa fuutee jechuudha. Sirrii dhaggeeffadhu. Quraanni immoo akkas hin jedhu. Niitii guddifachaan dhiisee adda ba'e dhiisee kan adda ba'e orma taate kalaas nikaan irraa ba'e wal isaa adda baanaan ormadha jarri. Anaaf orma isaafillee orma nikaan irraa buuseen akka islaamummaatti isa warri kutatan hin jiru goodaa keessatti. Ati niitii ilma kee akkamitti fuudhuu dandeessa arganni fuudhee too wajjin jiraate booda akkamitti fuudhuu dandeessa? Orma walii kan adda bahan tokkoo miti adda bahan orma walii ta'an hiike nikaan irraa buuse. Fakkeenyaaf haati manaa abbaan manaa tokko wal fuudhanii utuu ijoollee walirraa godhatin kiristaanuma keessatti gaafadha. Yoo hiike maal taatiif isaaf? Niitii haadha ilmaanii ta'uu fi dandeessi waan ta'uu fi dandeessu isatu beeka. Quraanatu beeka hin beeku. Obboleessii fuudhee hiikee gadhiise fudhachuun hin danda'ama jechuudha. Cufi al tokko hiree qoy siin dhufa. Akkasi gaafa dhoobsi kan ilmoo walirraa hin qabne tokko atii fi abbaan manaa kee wal fuutanii osoo wal gadhiiftanii sillamaan walii taatu erga nikaa walirraa buustanii yookiin samaanaan keessa nagachite. Omaa waliin ta'an immoo deebii abbaatti hirmuu hin danda'u kaa. Sheemiidha waan ta'eef. Isin walii forma morma miti. Nuti walii formaa jaalala waliin jiraachuu dandeessa garuutti deebi'ee hirmuu hin danda'u. Isin lamaan kan wal fuutanii waliif orma ani immoo nalaa yoo dhufee rukutadhe maal rakkoo qabare? Isin lamaan walii orma taatan warra rukutataa baataniitu nikaan adda isin buusnaan ani normaan dhufee fuudhe maal rakkoo qabare inni takkaa ishee argee hin beekne. Min chigiraan. Ni guddifachaa ilmaa jechaa jira bira alagaa jechaan jiru bira ganda fagoo jechaan jiru ijoollee qe'ee keessa taa'aa nama qe'ee keessatti bira nama halagaa biti bira. Sanuu erga dhimmatti bahee waan fixatee bahee fuudha jedheetiin eeyyamee jira. Kun sheemiidha jira yeroo irratti dhumee jira waan ta'eef jedha yeroo biraa walitti deebina turtii gaarii nagaan ta'a. Macaafni waan kanarra waan dubbatu hin qabu niitii ilmaa fuudhaa kan jedhu. Macaafni keessa waa tokko ofin tolu jechuudha. Waa'ee macaafa dhiisi amma waa'ee macaafa dhiisitii quraana ranaa deebisii isin jedhe malee. Baay'ee gaariidha alhamdulillah rabbil alamin. Waan tokko waan ibsu hin qabu jechuudha. Macaafni waan kanarra waan dubbatu jireenya namaatiif hin tolu waan fuudhaatiif hin tolu waan nagadi hiikuutiif hin tolu waan tokko ofin tolu jechuudha. Kana maal beekaa ustaas hin jiru waa'ee. Akka yaada keetti fudhachuu dandeessa sanuufi fi tolaa jira gaarummaa barsiisaa qajeelummaa barsiisaa. Wedduu boqonnaan jaalalli kan kee afaan wayinii wannaadha kamriirra yookaan ammoo daadhiirra waan urgaa'u kootu afaan keessan dhungadhuun dubbata garuu ammoo waan kana waan murteessaa kanan dubbatuusa waan jabaa kan wedduu jaaru boqonna 8 waan jaalala kan dubbata. Ustaaz waan jibban jenne kaayumaan yoo dhungate jaalalachuun jaalala nama wal jaalatu jechuudha malee waa'ee fuudhaaf waa'ee heerumaa akkas godha adiitii ilma. Obboleetti lamaa walitti fuuchuu mooyyuu mucaa guddifachaa fuuchuutu irra wayya. Obboleetti lamaanii walitti fuuchuunis yoo walitti fuudhe kun rakkoon qabu bir haala gaadha waan ta'eef yoo isaan lamaan masaanuu lamaa yoo wal jaalatan kun amma rakkoon qabu kunii fi sun wal adda sheemidha. Beekumsa sana saadhaa ofumatti kolfitu bir. Dadhabbina keessan agarsiisu. Rakkoon qabu jettiisa akka macaafaatti dhoowwamaadhaati deemi. Salaamu alaikum. Otuma fuudhee jiru rakkoon qabu akka ilaa amma kun amma keessanii fi kun adda. Miira keessa jirtu badhaatti itti dubbadha ustaazi. Obboleetti. Wanti miira keessa nagalchu hin jiru. Ani gama gaaffii naa deebisan nan gaaffii hin taane micciirtanii naa deebisaa jirtu kun deebii keetii naan jettu ani maafan fudhadha wanta deebii kun taane. Haadha please akka gootu. Siif obboleetti kee? Nuti lamaan wal jaalannan maal rakkoo qaba? Utun obboleetti kee wajjin asii ciisaa irratti ciistee na dhaggeeffatte jechuudha asii rakkoon qabu. Maafan mana tokkotti galaree ani mana nuti lamaan wal jaalannee mana kophaa qabda taana kun rakkoon qabu nuti wal jaalannee taana. Macaafni ishee eeyyama. Waa'ee macaafa lafa godiitii quraana keessa deebii gahaa namaa deebisaa yeroo waan safuu Oromoo keessa rakkoo qabu jechaata tamma safuu Oromootiin deemte miti sila waan safuu Oromoo obboleetti lamaa wal bukkeetti qabdee tumuu kan rakkoon qabu jechaata safuun Oromoo kana keetti caale maaltu jira obboleetti lamaa wal bukkeetti galchachuu obboleetti lamaa wajjin ciisu safuun kana caaleera akka Oromootti deemne jechuudha akka tamma jettutti. Akkuma sammuun keetu na kana gaafachuun keeyyuu sammuun keetu dadhabara lammataan maaliif oddoo tokkotti nama ciibsa jechuun keetu. Yaaqobto obboleetti lamaa wal bira ciibse badhanaa miti. Ergamaa kabajamaa guddaatu obboleetti lamaa wal bira ciibse. Obboleetti lamaan jettaa sarraateenyaa mana keessatti galtu itti dabalee arfan ishii wal bira ciibse bar. Anamma jaalalumaan garaa qulqulluu gaaffii siin gaafachaa jira malee jibba amantii keessan irraan qabu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha rabbi keessa koo beeka waan hin taanetti micciirina akkaan micciiree dubbadu barbaadaniiti akkaan maali jettanii akka keessan. Akkanuma goona nama waan hubachuudhaaf dhufee beekaan illee beekna. Akkaan dogoggoruudhaaf na dogoggorsu barbaadan illee akka keessanitti. Abrahaam Aggaarii wajjin Aggaariin haadha manaatu kenneefi
Abrahaam Musliima jennee reessa gaafadhu ka Quraana kee gaafadhu isa waa'ee Abrahaam Musliima jettanii achi galchatan. Macaafni waan kana wayita'ee mukanii dogongoree jechuudha. Abrahaam lama moo? Ana Abrahaam baris Aggaari wajjin ciiseetiin jira. Ilma irraa argatee jira Ismaa'iliin. Argatu kan maal rakkoo qabaree? Rakkoon sibiilatti hin qabu kun. Kamtu rakkoon sibiila qabaree ta'e. Waan Quraana keessa jiru bitaa rakkoo biratti qaba kun jechuun jibba jechuudha. Amma bakka yeroo biraa gaaffii biraa fidee dhufaa wanta gaaffii ta'e Quraana keessa baaseen fidee dhufaa jira nagaa dura. Kootu gaafadhu inshallah. Waan gootu ammoo sammuu kan kee qulqulleessi waan barsiisonni beektira sitti gurteerra sammuu kan kee qulqulleessi kootu. Waa'ee barsiisota lafa godhaa fi kan mataa keessanii bichaa sinuuf qulqulleessa. Ishi bareedduu koosu. Inshallah nuti bar waan islaamummaadhaa bareechinee akkasiin jenne kana ragaa sitti mul'isaa ija kan kee afusitti haasofina. Garuu hubachaa deemuudhaaf yoo waan barsiisonni beektira sitti guuran san dhiisu ofirraa. San dhiisiitii qulqullaa'e kootu nu bira alhamdulillah. Maqaa namaa waan namni sin bira hin jirre maqaa namaa dha'uun cubbuudha jedha bakka turtii gaarii qabaadha. Tole. Yeroo biraallee kootu akkasuma. Miifatiin ani homaan taatu ijoollee. Al tokko adaraan namaa fi obsi adaraa kee dhiira obboleettii lamaa walitti sin fuudhu barbaadi. Obsi bu'i bakka obsi bu'i. Bakka gorsan barbaadu ani gaaffii deebii malee. Gorsan dhagaan. Yeroo biraan Kan jedhu ammoo ani. Gaaffiin Kan jedhu ani. Wedduu caalu dubbistee beektaa obsi. Dubbisaa dhumattan jira no. Caalu dhiisaasu. Wedduu caalu dubbise adaraa rabbi. Bar waan ajaa'ibaadhaa dubbata osoo amma achi dhayxee jette waan amma dubbattu kanaa miti bar gudii hedduutu jira. Macaafa kan kee lafatti gattee biraa deemta osoo dubbiste. Aizo rakkatina aizo mara konen jiru waan inni ta'e Dhuguma bar wedduu caalu dubbisi waan fakkeenyaaf amma waan bu'aan qabne wanni sun waan bu'aan qabne waaqayyo waan akkasiidhaan dubbatu. Ati yoo wanni amantiirra wanni akkana si rakkisu taate sirriitti wedduu caalu dubbisi. Wedduu caalu hedduu si fayyada. Wedduu jaalalli kee daadhii wanni irra waan caalu kottu afaan koo keessa na dhungadhu harma koo jidduu ciisi. Waa hedduu jira harma koo gidduu ciisi. Wallahi kan hunda jira. Macaafa keessa jira macaafa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيتك كافي الله المستعان. Aisha di fama tuwa to kon jadi wan tedo intalam marati wa namona ko wata. Musuh tu baca tahu jiran wallahi wane je. Du wali galana kula. Ahmad inde bisa abo? Usai daga to. Du wali galana ko ka ba yo ko dekila. Jere miti. Jette miti. Gafi ko. Ustaz Ahmad inde bisa qabati qabade bisa. Ustaz Ahmad jirtu. Ustaz Ahmad inde bisa. Ana mau wali ngawat. Abbumti tokko naaf adeebisu an deebii duwwaan barbaadu. Ana wallolleetiin jirra. Lakki ani isiniin wallolle maaliif wallolle? Eeshi gaafadhu eeshi to. Ana wallollee Maaliif wallolle wanta natti mufattani qabdu? Lakki itti fufi tole. Lol ani siin lol yoo ati na lolin an siin lolo. Itti fufi gaafii kan kee. Lakki ani isiniin wallolle. Quraanni Muhammad irra bu'imti. Akkamitti bu'e? Maaltu fidee gaafadheen kana garuu deebii isaan arganne. Deebii isaan fudhanne moo deebii isaan arganneedha? Deebii isaan arganne dhiistanii baatanii dhiyaatu. Quraana deebii eessarraa fudhachuu barbaadde? Quraana irraa moo hadiisa irraa moo macaafa irraa moo eessarraa fudhachuu barbaadde? Quraanni Muhammad irra akkamiin haala kamiin bu'e? Beeke ragaa eessarraa fudhachaatii siin jedhe ragaa eessarraa barbaadda? Amma afaaniin naan dubbattanii maaltu fideetti buuse? Afaan yoo taate afaan Safaraan itti haasawaa. Boodammaa waan ragaana barbaachisu ragaanaa fidee quraanarraa nan fudhadha. Afaaniin qofa barbaadde taana afaanis sitti himanii garuu quraanarraan fudhattaadha. Itti man quraanarraa. Boodammaa ragaanan fudhadha quraanarraa nan fudhadha. Ragaa argannaan nama taanatti ufaastaa rakkoon hin jiru. Lakkeetti immoo kan ustaata waloosii galuu baate sitti naasaa. Sitti bobaane ni mul'isaaf yoo isin barbaadde. Hayyi akkamitti bu'e kun maaltu itti dhufee bu'e? Ishi. Quraanni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti bu'uu fi
akkamitti akkatti bu'e rabbiin quraana keessatti boqonnaa 26 lakkoofsa 191 kaasee amma 93tti nazala bihi ruuhul amiin alaa qalbika litakuuna min almunziriin jedheeti bilisaanin arabiyyin mubiin jedhe quraanni ilaali kan inni bu'e jedhe sirratti bu'e quraanni kun yaa nabi Muhammad jedhe quraanni nabi Muhammad sirratti bu'atis amantee jirta eessaan bu'e jennaan nazala bihi ruuhul amiin yookaan amanamaa kan jedhame Jibriil alayhi salaamtu fidee sirratti buusee jedhe quraanni karaa Jibriil alayhi salaam dhufee nabi Muhammad irratti bu'e akkamittiin Jibriil irratti buuse jennaani suuratul qiyaamaa irratti lakkoofsa 17 irraa kaasteeti yoo dubbiste akkamitti bu'e jennaan ربي سبحانه وتعالى القرآن كان يروفي رتي بوسو جبريل عليه السلام الترجي نبي محمد وان اني قرأ وجرين قرأ تراني رو قرآن ددفني قراني جنان مال جراني ددفتي القرآن كان قرأي لتعجل به سردمي أبجتك 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 سردميني إن علينا نوتي قرآن كان أنيكي كيستو ولتك أبوستي قرآن كان سيب سوداف نوتي قاد نوتو سيبسا أتوان منون جنورة دي إذا قرأنا وفتبه قرآن يرو قرآن كان دبسني سرتي نوني قرانو كي دبسنو أتيس نوالين دبسي جدين قرآن يرو إني دفع رتي دبسو وان إني جد وجنين جاتو ربي محمد صلى الله عليه وسلم أنتو في دي رتي دبسي جبريلي سنجد بارسلة ستمي ربا قلنا ديك دمي جعلا كوفي سقلتمي تقرأ كاستمي سقلتمي سريت جبريل عليه السلام أمين أمانما كان جد مسانو ترى جبريل وصون تاني جبريل أمانما كان جد إرجموتا كيسا إساتو في دي قرآن الرتبوسة جاتشون في دي قرآن الربوسة قرآن سنة يرو الرقراو نبي محمد سوالين قراو تراني مال الرقراو جاتشون أما فكينياف اللان يوكين جاتشون ربي جالك أبا قرآن كان سمو جبريل تسيفي قد جاتشون جالك أبا جبريلين قراو قبا محمد قراو درسي جاتشون جبريل تتفيدكا إيه رب برا جبريل تفيده إشارة رب برا جبريل تفيده جبريل سمو ساتك أبتي فيده سمو نبي محمد التناكي موكم مكم سجلين نجام النجام سجلين كو أمان نجام إيه أمان نجام هاي قرآن ربي سبحانه وتعالى جبريل تكنه قال نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه جيس جدين جبريل عليه السلام وان تكنه ما كان فيديوته نبي وانت محمد تكنه ما ويجرمو سمو ما تكبته فيديو وانت فيديو وانت كان كبته في وينجرو أفانين أكسمت التمامه ورقاد أمد أفانو مان كناف يرو في جبريل جدو نبي محمد نولين جدي كان نجدي فإذا قرأناه يرون سرت دبسنا القرآن كنا نولين قرأت سوخان نولين دبس نولين جدي جدين قرآن كان أكد غرفة تجين سرتي قرأنا أبو محمد رتنا أبو محمد مرة فرتني والنساني كيستي ولك أبا ما في جتشورا جراف جبريل محمدين قراسي سيجتشورا في ديت من قرآن سنة هاي بكني أني جبريل قرآن كان الله رانسي في دي أني جبريل قرأ جري بكني تيسي قراسي سنتي من أغر سيسي قرآن رارقاوج إيش جلكبا أني جبريل كويكا قرأوا جتشونم توفيساتي سمو كيسا دبسو دمو قرأوا جتشو ما جتشون هيا قرأوا جتشون هي كلمة كبا توكوفان وان بري سمي توكو دبسون قرأ جدام أمس قرأوا جتشون وان أنيكي كيسا جرو دبسون قرأوا جدام وان أني كيسا جرو كمتي دبفام وان أني كيسا جرو جدام مالين دبفام وان تياتي سمو كيا كيسون تنبيكون دبفام Tole shana ma fakkeenyaa fi wangeelan dubbisa dhaggeeffadhu. Seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko Waaqayyo jalqaba samii fi dachii uume. Amma dubbisaan jiru macaaf. Maal jetta? Fakkeenyaaf wangeela boqonnaa tokko yookiin Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko dubbisiin akka tole jedhanii jalqaba sagalee ture. Sagalichis Waaqayyo ture. Sagaleen sunu Waaqayyo ture siin jedhe. Amma dubbisnaan. Sammuu kee keessaa naaf jedhaarta. Otuummoo wanti keessaan dubbise moo dubbisne? Sammuu koo keessaa jechaa jira jechuun. Sammuu kee keessaa natti dubbataarta. Sammuu keessaa jechaa jirta jechuun waan macaafaran jirre ofii kee uumtee jechaa jirta jechuudha. Sammuu kee keessaa dubbata kan jedhamu. Laal. Garuu ammoo sammuu kee keessaa dubbisaa jira jechuun waan macaafara jiru sammuu isaa keessatti isa qabatee dubbisaa jira jechuudha. Gargari. Sammuu kee keessaa jechaa jirtaan soba dubbataa jirta jechuudha. Waan hin barreeffamne waan kanaan dura dhagahamne sammuu kee keessaa jechaa jirtaadha. Obsikaa. Gaafna gaate. Ammoo sammuu keessaan dubbisaa waan macaafarra jiru garuu sammuu